Jesus is not God. ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቃ ሚቲ ሰበብንሳስ ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ቁጥር በለቆሰ ሰዲረቲ ሲዋቀዩ ይሰቶክቸ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢሳት ኤርጊተስ ቤኩን ኢሳኒ ጅሬኛ በረበራቲ ጀ ካና ዳይሬክትሊ ገረ አፋን አረቢፋት ጋፋይቱ ላ ኢላሃ ኢላላህ ኢሳ ረሱላህ ጀቹ ነመለ ዋምብራሚ ከናፉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤርጋማ ነመለ ዋቀዩ ሚቲ the messenger of Allah. Assalamu alaikum. Kana beektu laata yeroo baay'ee kiristiyaanonni qaama kanatti fayyadamanii waaqa fayyisaadha jechuudhaan musliimoota akka jiran haasakan qaama kamiin yoo jettan Yesuus Kiristoos itti amani jireenya sii laata gooftaa Yesuusin fayyisaan bookee gooftaa jireenya kee godhattee Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 afaan isaatiin waaqayyoon qabaa jedhee dubbata. Ammas wangeela Luqaas boqonnaa 6:12 irratti Yesuus Kiristoos kophaa isaa gaaratti ol ba'ee halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Akkuma kana wangeela Luqaas boqonnaa 9:18 irratti Yesuus Kiristoos yoo tokkichaaf sagadaa ture jedha. Akkasumas wangeela Yohaannis keessatti Yesuus Kiristoos rafee ture jedha. Bii kanas sirriidha moo rabbii hin rafneetu sirrii? Rabbii musliimoota laata akuzoo senatu wala naum rafiitiin illee qabu akkasumas mugiitiin illee qabu jedha. Sirriidha moo rabbii rafu rabbii kadhatu rabbiin qaba jedhutu sirriidha? Deebisaa isin maaf? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa akkuma beekamu amantii jechuun waaqeffachuu jechuudha, gabbaruu jechuudha, amantii jechuun kadhachuu jechuudha, sagaduu jechuudha, hoomuu jechuudha. Kanarratti ilaalchisee warroonni amantii kiristiyaanaa Yesuus Kiristoosin amantii hin qabu kan jiru jedhan argina jechuudha. Gaafii nuti qabnu asirratti wangeela Luqaas boqonnaa 6:2 irratti Yesuus Kiristoos kophaa isaa gaaratti ol bahee waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Ammas wangeela Luqaas boqonnaa 9:18 irratti akkasumas Yesuus Kiristoos hin kadhata ture jedha. Ammoo Ibroota boqonnaa 5:7 irratti imimmaaniin kadhataan waammataa jedha Yesuus Kiristoos. Inuma adda isaatiin gombifamee jedha waaqayyoof sagadaa ture jedha. Egaa amantii jechuun sagaduu, soomuu, kadhachuu ergatee Yesuus Kiristoosin amantii hin qabu maaliif jettan? Yesuus Kiristoos sagadee, soomee, kadhatee jira maaliif akkas jettan? Gaafii keenya yoo deebii qabaattan nuuf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee warri musliimataatan viidiyoo kana daawwadhaa. Takkaatan isinitti hima. Yesuus waaqa dhugaaf nama dhugaadha. Yesuus gooftaadha. Yesuus ilma waaqayyooti. Kalas. Dhageessaniitu jedhee yaada. Maal jedhee namichi kun Yesuus Kiristoos nama dhugaa fi waaqa dhugaadha ani jedhee garuu waan isin bu'u wangeela seera uumamarraa hanga mul'ata Yohaannisitti Yesuus Kiristoos nama guutuudhaa fi waaqa guutuudha kan jedhu gonkumaa barreeffamee hin jiru. Afaan jedhe Yesuus Kiristoos gooftaadha kan inni jedhe. Yesuus Kiristoos wangeela arfan keessatti takka ani gooftaadha ani waaqayyoodha jedhee barsiisee hin beeku. Kan inni jedhe Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti kan inni jedhe. Yesuus Kiristoos takka amma barsiise keessatti bakka 84 olitti an ilma namaatii fi ana nama jedhee barsiise. Fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ana nama jedhee barsiise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:28 irratti ilma namaatii jedhee barsiise. Garuu jirru kun waan macaafarra hin jirre waan Yesuus Kiristoos hin dubbanne soba dhugaa fakkeessanii akka jiretti dubbatan ilaala.